Isaa baatii waxabajii keessa ture kan ajjeefame ajjichaan isaa biyya Karrifaas yoo ta'u deeggartoonni isaas hiriira ba'uun mormii dhageessaniiru. Hokkarriis dhalatee namoonni 180 siqan yoo du'an qabeenyi hedduus barbadaa'e. Sababni ajjechaan isaa garuu ammallee hin beekamne. Ta'us namoonni ajjechaa isaan shakkamanii fi badii raawwatu amanan jedhaman dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa jira. Hiriyyaan dhiyoo fi yeroo dheeraaf kan isa beeku Ingiduu Cimsaa waa'ee Hacaaluu maal jedha? Weellisaa qofa miti Hacaaluun otoo namni Hacaaluu itti dhiyaate beeku yoo jiraate akka quuftee addaan hin baatu haasaansaa bakka Hacaaluun jiraatutti namni biraan odeessu. Namni si odeessu ati hin jibbita akka inni haasa'uufaa barbaadda shiraa keessa jiraanna rakkanni hin qabna rakkoon ilmoon dhiiraa rakkata. Rakkoo keessan jira jedhee waan tokko faayidaadhaaf jedhee wanti of dabarsee kennu baankii nama hin taane Hacaaluun nama sodaatu fakkaate immoo nama haasa'eetu beekee Hacaaluun waan barbaadu haasa'eetu amma Oromii beeki kanaan dura waan inni gaafatame hunda hin dabarsine amma garuu inni edda du'een booda amma dhaga'anii amma magaala kana keessatti Hacaaluun nama akkasiisedha waan nama aartii miti amma waa'ee aartii garuu safaana ta'een waa baay'ee bareedaa jechuudha. Sagantaaleen biyya kana keessatti dhiyaatan jiru amma inni affeeraman. Garaagarummaan kaffaltiin isaanii eessaaf eessa akkamitti kun ta'a jedhee namni kaan akka waan hundumaa isaa waan beeku mormee yookaan immoo naannoo kaffaltan waan isa itti agarsiisina jedhee nama mormee kaffaltii ijoollee Oromoo ol kaaseedha Hacaaluun. Gaaf tokko akka dhumaasa akka eenyu diina koomee beeku jedha yeroo baay'ee diinni isaa baay'eedha Hacaaluun. Wareeraadhuma jiraate magaala keessa hin jiraanne amma waan itti tolee jiraate itti fakkaata namni Hacaaluu argu. Wanni Hacaaluu wanti uummanni beeku weellisaa ta'uusaa yaada isaa sanii miidiyaarra dubbatu quuqaa uummataa dubbachuu isaati. Wanti uummati hin beekne wanta ati beektu ni jira kan nutti himuu dandeessu. Ani waan Hacaaluu kan uummanni hin beekne hin jiru innis hin dubbata waanuma sagantaa argate irratti yeroo hunduma kan na ijaarsu waan sammuunsa deebii akkatti deebii namaa deebisuuf amma argee yeroo uummanni keenya naannoo Somaaliirraa buqqa'e sana waliin deemnee turre marsaa tokkoffaa irratti akka tasaa ta'e miira innaa bu'uufaa argite taanaan viidiyoo sanaan anatu waraabe daqiiqaa fuulis uummata walakkaa galee miira itti dhaga'ame innaa haasa'u namni siyaasaa akkasitti haasa'u waan akkasitti naftan jedhe warra uummanni isaa argee innaa bu'uufaa akka boruu ifatti baatu. Kun immoo uummanni Oromoo siin quba qaba. Daangaan biyya kana otoo qotamee lafee Oromoo baafaa jedhee haasaan inni godhe amma onaan ajaa'iba. Walaloo yeroo barreessuu si mariisisaa haasoftuu dhimma akkasii irratti. Amma sirba miliyoonitti geerarti sana Dirreedawaatti barreesse hoteela keessa turre anaaf isatti deemee deeggarsaa siinee deemee buqqaatotaaf achumatti taa'eetu barreessee naa dubbisee jechuudha. Albanna isa lammaffaa amma waanuma Oromoo irratti waan ta'e aarreetuma mana teenyeedhuma bakka maal wayyaa waan akkas jechaadhuma waa'ee Oromoo kana aarreetuma taa'eetuma bakka barreessuu jalqabe waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisuu dubbii keenya takka hin taane otoo jirru akka hin jirre jiruu faana gargar baanee jedhee barreessii jalqabe walaloo sana akkasitti fitee harruman guuta istuudiyoo deemnaan jedhee cal jedhee amma lafaa ga'een sirbu Hacaaluun baay'ee mata duree filata. Ilaalchi siyaasaa akkamii? Deeggara eenyu miti Hacaaluun. Dantaa Oromoo irratti waa'eedhuma Oromoo kan irratti morma malee waa'ee artistoota faalleen gorsa waan hundumaan guutamee kan dhalateedha Hacaaluun aartiidhaan sirbaanis dubbii jechaan labbeedhaan namni waa ijaa beekee qofa miti dubbachuufis waan ta'e si barbaachisa laphee isaatti fageessi akka namaa fakkeessu hin du'a malee hin fakkeessu waa baay'ee otoo gochuu taa'ee tasgabbaa'ee akkasii hojjetteen si baqatayyuu nandoosisiin jedha. Wabiidhaan amma maatii manaan seenaa tintu wabuu koo jedhee otoo nani hin jiraattu jedheen jettee gaafate. Torban tokko hin ta'u innaa dhugaa mucaa kan maaltu mul'ateeti jetta. Hiriyaa Hacaaluu dhageenye maatii isaa keessaa weellisaa Hacaaluun harmeessaa addee guddattuu horaa addatti akka jaalatu ibseera. Yeroo kakatullee maqaa isaaniin kakata. Akkaataa maqaan isaa mogga'ee fi kaan irratti turtiin taasisnee kunuuti. Eegaa mucaan koo namaan kakata eenyu naa kakature. Sababni addatti isaa caalsifattaniif yookiin isa jaalattaniif maal ture maali? Yaraan afaan isaatiin ba'u gaarii malee
yoo dhuman itti ilaalu nama guddaa caala nama guddaa nama waggaa 60 nama waggaa 50 caala beeka mucaan koo beekummaa isaatiifis nama rara waan dumaanu nama rara mucaan koo maal marare kanuma. Sirriidhuma gaariima jettan eenyutu Hacaaluu jedhee maqaa moggaase. Baay'ee na jalaa dhimameeti mucaan koo waggaaf ji'a hin otoo akkatti bari'uu qaniisaas hin beeku bariisaas dhiyeessaas hin beeku hospitaala dhaqeen doktoree mangistiif jedhu beerasabii koo na gaafannaan Oromoodhaan jedheen. Oromoodha. Ati mucaan kun hin du'a jetteetu eegdaa mucaan kun hin caala hunda caala Hacaaluudha maqaan isaa Hacaaluudha mucaan kun dhagaa yoo torra keessa hin du'u naan jedhee doktor Mangistuu kan jedhamtu baasee fi dur. Eessatti? Hospitaala Hamboo. Kanumaan awwaame gaa maqaa mucaan kun. Duratti maqaa biraa qaba ture jechuudha. Hin qabu lakki maqaa isaa egaa Oromoo hammachiisaa Oromooti karaadha maqaan isaa karaa ani waamne Hacaaluudhumaan waamne. Sirbuu isaa jaalattanii turtanisin? Abbaan illee badaan jaalatu ilma keessa Asmaarii kanaan jedha obboleessi isaanii jiru hangafni isaanii lakkii dhiisii mucaa kana waaqni carraasaa godhee waan inni ittiin guddatu beektaayi lamuu waan akkanaan jedhiniin maaliif akkana jettaanii jedheetu loleeni ani immoo ijoollummaa kootiin sirba nan jaaladha garuu akkasaatti jaalatamee akkasaatti baree baamee hin beekamne nan jaaladha lasna jedhaan jedhe malee ittiin gammada. Mee waa'ee haadha warraasaa natti himaa haati warraasaa akka marmaaraa turteen dhaga'e mana hidhaatti yeroos. Daa'imummaa ishee kifilii 5 walitti dhufanii irraasituu diddee dhokattee waanuma uffataa kana sindittii fi waan inni rakkate singootii fi ishiin beektuudha maqaan ishee abbaan isaa beektuu baasee fan immoo ayyaantuun baasee fi